በአጠቃላይ አወራኝ ነገረኝ የልጁ እናት እንደሆነች። ይሄን ሁሉ ደብቀሽ ነው ወዳለው አግባኝ ካንተ ጋር ኖር ምናምን ብለሽ ወሬ የምታወሪው ሰው ቆይ እያለሽ እንዴት አወቅ? እንዴት አገኘሽ? ሰው እያለሽ ነው አንቺ። በቃ እሱ ያለፈ ታሪክ ነው። ግን እኔን እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ Raajii erguu beera fuudhu kan namaan deenye kan namaan teenye jedha Oromoon. Edaa dubbiin dudduubni keenya hundumtu iyyuu foffoxooftuudha jedhee. Ani barnamma tokko lama si'a lakkaa dudduubni namaa bubukaa'ee jira kan nama hundaatu bubukaadha jedha. Bukoodha jedha wantoonni dudduubni isaa ajaa'ibu ajaa'ibu. Ijoo maali wanna kana maan dalakoo taa'ee ijoollee kee guddifadhu kamaanii taa'ee mucaa kee guddifadhu kamaanii maaloo maal takkana si godhee anoonan cabeesuma dhugaa dubbachuuf maaluma takkana si godhee maaluma muka 90 yaabachuu nu geesse maanni gadi taa'aa kaa tokkoyyuun gaa maanni suma dhugaa dubbachuuf tokkoyyuun gaa jireenya biyya Itoophiyaa kana keessatti tokkoyyuu dadhabamaadha natti fakkaata gaafanitti laa. Maal 90 si yaabachiisa dhugaa waaqa maanni oo har'ammoo beesan guduma taate yaa Yesus. Maan talago maal takkana si godhe maan talago mucaanoo waa meeqa wajjin goonee waa meeqa dabarsineerraa gadheeraa wajjin jiraanne hojjechaa jira maaltutti si maraachi mucaasa kanatti maaltu si yaabachiisa maan talago suma kana faana hin jiraattu no bareedduudha dhugaa waaqa bareedduudha gurbichi dhugaa baay'ee bareeda dhaga keessa namaan beekani alli namaa bareedeef keessi namaan bareedu garuu hin beekamu. Maaltu isa kana jaarsa isa kana maaltu si yaabachiise abbaa ijoollee lama caalaa yuumee godhachuu hin danda'a Saidoonni sima dhugaa dubbachuudhaaf omaa walumallee madaaltanii bar ilmoo kee sayyummoo dhoksitee ber hin dhoksitee bar akkuma ilmoo qabdu iyyuu Saidoottuu hin himnee bar caba kuno ilmoo dhiisiti jaarsumayyuu akka kana dura qabdu itti himteetti sila yoona durbummaan qabayyuu jechuun ishiin ol dhugaa. Durbummaan qabayyuu jechuun hin keena ollee dhugaa na shakkisiisteeyyuu qaagooftati beebade nagaayyuu sin hin gaafanne oduutti goree nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota furdiftoota koo akkam jirtani nagaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifu na ajaa'ibdee intalli isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ima tokko na ajaa'ibdee maraattee mucaattiin namicha na fuudhuudhaaf deemuu narraa dhorkuudhaaf deemteetteen hoo maali ilmoo ishee dheestee abbaa manaa ishee dheestee maanni sunis rarraafateetuma jira kunis rarraafateetuma jira maaltu ishee kana yaabachiise maal sanuma yaabattuu dhattee dhugaa waaqaa maal abboo mucaanoo bareedaadha dhugaa baay'ima tokko bareeda sanarraan immoo daaspooradha natti fakkaate mucichi. Waaqni eebbiseera. Intala koo maal takkana si godha silaa jechuun waanuma ayyuun goote malee immoo gootu isuma dhugaa dubbachuudhaaf waanuma ayyuun goote ala darbeen viidiyoo argee tanani dhugaa jechi na dabbareetuman ofirraa dhugaa dubbachuudhaaf na dabbareetuman ofirraa ishee dhiisee shaanxaa shirkifattee shaanxaa isa otuma shaanxadhuma rogaadhuma illee ta'e jettuu harkifattee dhattee egaa manatti galuu dhatte natti fakkaata dhatte. Egaa ayyuun firaashii nan bisne haraddee dhattee mana namichaatti galtee isheen kunis immoo shaanxaa ishee harkifattee dhattee manatti galuu dhatte na fakkaata gaafan argu viidiyoo ciccitaa wayin argeen viidiyoo dhumsaayyuun argine. Annaa sammaammoo sadumaa jaarsi ishiin dhufe egaa waggaa dheeraa wajjin hin jiraanne rakkinni keessa ammaa inni himaa irratti wal dhabdan jedhee gaafa Saidoon gaafatuu fi walii galuudhuma dadhabne. Malee lola isa cimaa iyyuu hin qabnu eebar lola si cimee iyyuu hin qabnu anaan na aarsuudha itti raawwatteeti kan si faana akkana godhataa jirtu ilaama dubartiidhuma akkanaa kana dhugaatoo morma ishii qabanii ciccishee godhani sima dhugaa dubbachuudha kanatu iyyuu dubartii otoo meeqa maqaa dubartii nyaata ishee kanatu iyyuu jechuudha guyyaa lama buluu hin dandeessu jaarsi isheetii wal dhabde jaarsi ishee faana wal dhabdee guyyaa lama buluu hin dandeessu maal abidda ho'issi keessa ramoon tala koo gadi taa'e kaa eeggadhu jaarsi kee oolee buleeti soo deebi'ee toositti dhufuu danda'a. Jaarsi si araarsuu danda'a rakkina keessan jaarsi isinii furuu danda'a. Maaltu har'a isa aarsuudha itti raawwatte isa kana faana eegee qabattee raafattee kaate.
maan tara ko caba kunuyyuu maani wanna akkana maani wala akkana sima dhugaa dubbachuudhaaf maalidha inni akkanaa'oo maaluma fidanii maaluma dhufaa jiraan waanuma isaa wallaalee bara maalumatu dhufaa jira sila maalumatu nutti gadi dhufaa jira ani waanuma isaa wallaalee bara baruma faana wanti hundinuu baruma faana jijjiiramaa jira bara akkuma barri waan ta'e tatta'e namnis waan ta'e tatta'e sima dhugaa dubbachuudhaaf. Ajaa'ibumatu jira isayyuu mucaa qabdaa jedheni Barseedoon mucaa qabdaa jennaan yaa'u isa si dhoksuu hin barbaanne garuu yoom gadi teessee na dhaggeeffatte akkanan isitti himuu hin barbaaddu ati akkanan isi faana haasa'u hin barbaaddu ati na faana teessee haasofte hin beektu malee osoo na faana teessee haasofte siin dhoksuun ture siin himaatte eegaayyuu asiiyyuu ilmoo isaatiin akka inni illee waan tokko mijeeffatee ilmoo isaa faana walitti hin deebine isheen sun irraa hiikkannaan isheen kun immoo dhuftee jiru keessa galte. Eenyu maqaan ishii seenaa moo wanti jedha sunis jidduu keessa galtee turte isheen illee dhaabatteetti amma ishee argitee natti fakkaata. Dhaabatteetti jechumatti ofirraa dhaabdeetti isheen. Isheen kun immoo nama wayyeeffatte inuma harkifatte inuma manatti galfachuu kaatee bara. Giddumaan qabdeerra dhaabachuu malee maaltu ishee tafe sima dhugaa dubbachuudha. Giddumaan qabdee namicha namaa jechuudha. Maan talako maali wanni ta'e? Osoo inni baani waa meeqa wajjin dabarsite ijoo namni kamiyyuu jechuudha bara dhiirri kamiyyuu dubartiin kamiyyuu abbaa manaa isheedhuma jalqabaa sana jaallatti. Sima dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Warri abbaa manaa keetiin jalqabaa wajjin hin jirtan hin beektan jechuudha. Abbaa manaa keessa lammaffaan yookiin wal hiiktanii raawwattanii faana jiraattanii maamma kana isiniif ta'a jedhee yaaduun garuu abbaadhuma manaa keessan jalqabaa sana isinii wayya. Abbuma manaa keessan abbuma ilmoo keessanii sana isiniif wayya jechuudha wajjin jiraattu taanan isuma faana ilmoodhuma kee wajjiniin ilmoo kee wajjin guddifachaa isa wajjiniin rakkattullee dheebottullee isa wajjiniin hootaati wayya jechuudha. Sababni isaa maanni ilmoon kee sunillee jechuudha. Abbaa keenya siin jetti gaafa ol siqxe abbaan keenya eessa jira abbaan keenya eessa dhaqee maal ta'e abbaa keenya nu barsiisi abbaa keenya nu fidii siin jetti gaafa sana eessa abbaa keetii hidhatteetti fiddaga har'a yoo akkuma sitti dhufteetti akkuma si gubeetti akkuma si qirqirseetti yoo dhatte abbaa fee wajjin utaalte abbaa fee wajjin yaabatte yoo boru gaafa ilmoon kee guddattee ilmoon kan keessuun bakka guddaa geessee yeroo itti abbaan isaanii isaan barbaachisutti abbaa keenya nuu fidaadha abbaan keenya eessa jira abbaa keenya baruu barbaanne yoo siin jedhanii eessaatti fidda yoo 90 yoo yaabatte hin talabu lakkii maqaa shamarran nyaatina lakkii maqaa dubartootaa nyaatina lakkii anumatu isiniin jedhe lakkii akkatti warri 90 yaabattan kun lakkii moo istaayilii wayiiti wanni kun istaayilii faashinii haaraa wayiitti dhufeeyyuu faashinii haaraatti isa tokko dhaabanii isa tokko kan yaabatan dhaqanii. Akkamiin faashinii haaraatti dhufeen naan galle waan isaa kana gaafii natti ta'een garana soon naqee kan biraatumatu biratti dhufee too ani akkana sii ta'eeradha. Garasi soon naqee isheen sun dhattee raawwattee ani si jaalladhee waan ta'e sii ta'ettiin isa jaallatee hin jaallatan. Isa sin jaalladhe jedhuun faana hin jiraatan. Isa ganaa jireenya qabu isa fedhii isaanii hin qabne isa isaan jaalala isaanii hin qabne wajjiniin maraatu hooyi. Maali wanti ta'e maalta kana sin godhe ijoo fayyaan qabdanii sheexana wajji sin keessa ana gaafii natti ta'e suruma isaa gaafii natti ta'e dhugaa waaqa gaafii natti ta'e jechuudha wanti miidiyaarra deemaa jiru kun baay'uma tokko gaafii natti ta'eera. Egaa rabbi nagaa isiniif haa buusu rabbi nageenya isiniif haa godhu qalbitti isin haa deebisu inni 90 isin yaabachiisu kun tokkumatti isin haa deebisu. Kanaaf iyyuu jechuudha garuu odoo girma ta'anii of ilaalanii otoo girma ta'anii ammoo fi madaalanii bareedduudha isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nama jalaa fudhachuudha mannaa kanuma ofii jabeeffachuu wayyaa kanuma ofii daalattiidhuma daaraadhuma ofii sana namaaf wayyaa rakkattuudhuma ofii sana namaaf wayyaa. Mucaan kun tarii amma Saayidoo qabeenya qabaachuu dhiisuu danda'a. Saayidoonis hojjetee fidee mucaan kunis hojjetee argachuu danda'a. Amma ayyuun mucaasa sanaanii maaliidhaan na jiraachiste jetteen haamilee isaa gadi cabsite jechuudha.
isa dhugaa dubbachuudha. Garuu baay'uma tokko na gaddisiise jecha kana jechuun ishee. Maaliifin namni kamiyyuu dafqee dafqa isaa nyaatuu qaba jechuudha. Dadhabee dadhabbii isaa sanatti fayyadamuu qaba. Dadhabbii isaa sanaan immoo jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkuma har'aatitti borus hin ta'u. Amma har'aatiin immoo boru caaluu danda'a. Boru jijjiiramuu danda'a. Boru waan haaraan dhufuu danda'a. Kanaafiyyuu maallaqa laaltaniin fiigi.